jedhu galgala nambo ganama nambo yoo haadha isaaniitti dawwalan naaf dawwal gargaarsa isaaniitti silaa du'eeyyu gargaara isaan na gargaaranii nan firijiin isa amma kana nabsiin koo bahee jira maqaa dubara kanaati ila nagumaan na jalaa ifatu isaan maqaa ishiitii fi maqaa siifan irrattanaaf maqaa wineettanaaf imimmaan koo isaanii ishiirrattani imimmaan koo xaragadhe ishiitti obse akkanumatti booyin hadaraa gaashee obboleenu jalaan boochisin jedhu abbaa manaa kiyyaanirre adaraa sitti kennanne jetti yoo galgala dawwaltoo ganama dawwalte kana adaraa na kennaa jiru akkuma ishiin na jaalatutti isaanis bakka naa bu'anii nuyyuu sii jirra hiyyaadin dubaraaf Dubaay lama qaba jedhiiti nu eeggadhu nuyyuu sii jirra amma jirrutti nuyyuu sii jirra naan jechaa afurri koo maqaa isaanii tan jira har'a nan deema boru nan deema dhaabiyuu dadhabee waa fayyaa qabaata makiinaa keessa taa'u dadhabeen imimmaan koo cabsaa dhufe utuun bu'u dandeen taa'u nama koo sadaqee garaa tokkoon baqaqe kunoo amma sinitti an argitan kunoo laala isaawdiitti kunoo laala kunoo laala. Into nujalaa cufa. Imimmaan koo kunoo laala odoon akka. Beellama galteetti jedhee sagalee isin leewwan abbadhee uummata dhageessa. Yoo isin immoo lakki jette qaxxitaa bakka seeraadhaan nagalama borbicha asooluu waan ta'eef. Amma Mubaarak amma yina bilbilaa turte silkii kanaan naa bilbilaa turte ani immoo silkii sun chaarjina ilaa cufee kan biraa bilbilaa fi tureeni ammuma tu haasofsiistanii gaariidha baay'ee dhugaa jechuun baay'eetti qofa. Baay'ee itti nu bilbil masiigoo na arguu dandeessaa SMS dhaan lakkoofsasi. Asumarratti siin erga qoo yeroo tokko. Asumarratti siin erga bilbila kee atu bilbiluu fi dandeessa amma yeroo tokko. Kunoo masii qaba lakkoofsa kee haa isiin jedha bahe. Masarat ijoollee koopiliinkii godha isa inni 27 hojjeta miti masii. Masii. Lakkoofsi kee inni 27 yoo hojjete meseejii si ergeeraan achirratti na ergi kunu. Hai ana Mubaarak sin jedheera. Thank you. Nan bilbilaa fi qoyyaa. Wanti armee gaafataa jirtan. Uummanni keenya warri gastii jala jirtan. Parsantii 90 kan murteessu uummata keenya jenneerra waan mana kanatti haasa'amu. Uummanni keenya warri jala jirtanu obboleettiin keenya kun akka kafaltu gochuun keenya sirrii moo sirrii miti. Namichi wal beekuudhaaf guurte gati ta'eefi. Sorry, the subscriber's phone you've dialed is switched off. Deddeebiseen bilbilaa fi meseejii illee nan kaafi yoo bilbilli kan biraa jiraate masiinaa dabali amma borga namaatti bakki seeraa banamutti yoo isiin na jalaa kaaftee nan kafala maallaqa isaanii jette waliigallee argeera masi waliigalleerra dubbiin dhumatteetti jedheen viidiyoo yoo danda'ame isiillee waame haadha keenya illee waame tiraanspoortii kenneefii galcheenii guyyaa tokko beellama qabnee haadha keenya kana gargaarra yoo isiin immoo roobalee inni qoratan jettee ibsaan hin jiru jechaa turte addaan jalaa cite enes garuu bilbila ishee si ergee jira atis dubbisiinii waan jiru baay'ee nama gaddisiisu maatii kana baay'ee amma borga namaatti nan dawwalaa faromu amma borga namaatti dawwalee fi yoo isiin beellama maallaqa kafaluu naa kennite waameeni haadha keenya birrii keessii kafaleen jararraa fudhadhaan guyyaa hagasitti jettee beellama isin kennite haadha keenya tiraanspoortii kenneen geggeessan yoo isiin immoo roobaleen gaafadha jiniin gaafadha jettee qaxitaa haadha keenya wajjin dhaqeen bakka seeraatti kasasnee seerrii dullumni waan nama dhabsiise waan seeraaf dullumaan dhaban naman gaabbisiisu waan ta'eef yoo seerri isaan dhabsiise jedhe haadha banuu quba qabaadhaa akkasitti. Bakka. Na yeroo takanii dubbannaa carranu kanna. Mubee waa jechuu barbaada. Maa jettu kan dubbii balleessuu isaati. Mubee nagaama sagaleen koo. Inna gaama. Sagaleen kun nagaama Mubaarak. Inna gaama. Ni dhaga'ama haasoo yokkee haayee.
Obsaa haati keenya akka Dubbii hin balleessuu miti dhaggeeffadha. Isumatu itti dawwalee cufi jedhaanii yoo isheen diddee footoo si isumatu cufi jedhaanii. Maal? Yoo isheen diddee footoo si fayyada. Siifan maqaan siinaa ba'ee jira. Maqaa sii guutuu argadheen jira. Akkaawuntii irra gachee maqaa sii akkaawuntiidhaan jiru argadheen jira. Footoo sii argadheen jira. Sini galee isa waa'ee argamuu sii dhiisuu sii dhiisaa natti liminaa waan akkana. Abbaan barbaade cufadhu jedhuni. Inni nu barbaadaa jiru kana ka. Inni nu barbaadaa jiru kana warra seeraa haasofsiiseera wallaahi. Wanni isaan dhufaniif laayivii irratti himachuu qofa osoo hin taane seera geessuufan sinin dhossuwan akkana yoon jedhe. Haati kun doorsisni itti dhufnaan lubbuun isaanii waa tokko taanaan itti gaafatamaan roobalee akka ta'e uummanni Oromoo quba qabaadhaa. Fayyessanii akka fuudhee kan oolu akka inni hin qabne informaashiniin Jarman irraa natti himamaa jira. Haati kun waa tokko taanaan itti gaafatamaan nama kana quba qabaadhaa uummanni Oromoo. Kanaaf bor guyyaa sa'aatii 8 keessa akka Itoophiyaatti waan jirtu ragaa qabatamaa wajjin qabadheensinii dhufa. Galatoomaa isiitti nan bilbilaa akkasiin na keessummeessiti. Akkaawuntii gaafataa jiran warra jettanii amma akkaawuntiin kenninu warri na gargaaruu barbaadan meseejiin koo banaadha. Na gargaaruu jechuun yaadaan seeraan warri na gargaaruu feetan keessan naa barreessaa tiktookiidhumaan. Bilbila immoo hin kaasu. Ina galgala maaloo haadha kee sagalee guutuu qaba. Maaloo haadha kee waan hojjetaa jirtu hin dhaabdu taanaan annee nama kanaati miti. Bidda danuu keessa darbine du'aa keenya deemaa jira. Qaata duune qaatan du'e. Sini gale nama jireenya irraa abdii kutatee jiraata. Doorsiin hin taatu. Qabeenya gosa kan turarraa haadha hiyyeessaatti sagalee ta'an du'aayyuu numaayyuu. Akkasii wal argaa keenya bor guyyaadha. Yaada xumuraa yoo qabaattan yaada keessan kennadhaa hangara kootiin nagaatti. Okay, yaada xumuraa. Yeroo tokko. Hundi keessan nu dubbadhaa dabareedha. Okay. Wanti ani dubbachuu barbaade haati kuni haala kam keessa akka jiranii fi Dhiifama qoy. Akkaawuntii haadhaatiidha kan isin gaafataa jirtan. Thank you. Al tokko. Kuma tokko. Okay. Akkaawuntii isaanii eessa naa argite ati hawwineet. Riskii siifan ergite gaariiwwan gaafa rakkoo dhiisaa hin kenninaanu. Siifannaa erge akkaawuntii isaanii gidi baankii kan isaanii. Maallaqa kennaafi gaafa isaan dhufanii adii qabannee uffatni isaanii irratti baay'ee xuraahee uffata jijjiiratan iyyuu hin qaban as fidee ofii koorraa dhiqee maal jedhee waan hin qaban hanga humna koo godheen gara biyyaatti deebisanii jechaadha. Tiraanspoortii isaanii kennee fi makiinaa kootiin fidee haadha qabannee dhagaa jirtanii miti. Nan dhagaa. Imimmaan isaanii waan hin godhuuf dhabee waliin boohee waajjira poolisii sanas waliin geessine. Siifanii fi hawwineet baay'ee akka isaan gargaaraa turan isaanitti akka obsaa turan kaasanii isaanis karaa sooshaal miidiyaatiin baay'ee arraffamaa akka turan sababa kanaan wal qabatee isaanittis akka dhagahame isaaniif maaf na jalaa arraffamuu na gargaaraa turanii na yaalchisaa turanii jechaa turanii so waan intala kanaa akkasumatti hafee maallaqa sana deebisaafi jennaan maaltu si galchee arrabni iyyuu dhufee namoota naa wal lolan qindeessanii tiktaak irratti fiduu qabanii namicha FIB sanfaa wantoota garaagaraa gochaa turanii gidduutti anis na dhukkubee hospitaalaan ture guyyaa 10 oliif hospitaalaan ture dhimma sana tola hordofaa jiru haala sanaan gidduutti jalaa badee itti deebi'uu hin dandeenye jechaadhaan. So maallaqi suni tokko obsaaf kennanii tokko immoo mucaa tokkoof kennanii tokko immoo namoota garaagaraaf dabarsanii intalli ammayyuu argachuu hin dandeenyaanii. Akkaawuntii sana biyya alaati karaa hin taane sababa garaagaraati walitti qabuun yakka akka ta'ee beekamaadha. Garuu maallaan jedhe roobaleen. Maasii maallaqni kennu. Warra seeraa qoy siifan.
dabalee isin kennan. Masii maal jechaa ture inni maatii koo na jalaa doorsisaa jirti. Maatiin qabu baay'ee intallis maatii isaa miti akka tasaa nama waa'ee isaa baay'ee qoradheera. Maatii na jalaa doorsisaa jirti maalii na jalaa gochaa jirti jedhee ani maallaqa akkaawuntii sana gaafan qoradhu akkaawuntii intalli sabbata jiraatti. Baandii isaa ijoollee sabbata wajjin hojjetti maaf akkas gootennaan akkas naan jedhanii deeggarsaaf jennaaniin kenneefi maallaqi isaan natti ergan immoo ebaluuf kana kenni kan jedhan natti erganii jira jettee na ergiteerti wantoota isaan jedhaniin. Faayinaalii maallaqi suni hin kenninu jedhaa jedhee namoota qindeessee obsaas dabalatee mucaa tokkos dabalatee anis dhukkubsadheen jira kaansarii maalii ta'ee jira jennaan. Maqaa intala duute sanaan maallaqi walitti qabame maatii kanaaf kennamuu qaba. Maallaqni gale jedhames maallaqa akkaawuntii isaan irratti wanti gale hin jiru. Maatiin kun warra fira qabanii miti, warra barumsa qabanii miti. Baay'ee nama gaddisiisa. Akkanatti taphatanii jechaadha Oromoonnaa. Sababa isaaniitiin anis ibidda baay'ee tuttuqee akkuma isiniin jedhe haalli jireenyaas hojiin keessa biizii na godhaa itti fufee maal akka gahe hubachuu hin dandeenye. Ammas garuu isaanis dhufanii qorannoon intala isaanii maal akka gahee gama poolisiiti maal akka gahee gaafachuu hin dandeenya. Gama maallaqaatiin immoo akkaataa isin kanaan dura nama maallaqa namaa nyaate deebisuu dandeessan sanaan itti deemuu keessaniif baay'ee gammachuu qaba. Kana isin jechuu barbaadanii galatooma. Galatoomi. Masuiko edaanuudha inni tiktookii irratti arrafamaa arte suuraa gurbaatiin hin maxxansa sagalee isaa banuufani waan ta'eef. Edaanuun tiktookii irratti arrafamaa turte qoma kootii hattuu maal jedhamte arrafamaa turte wal ijaaranii sababii kanaatidha. Akkasii sagalee namaa ta'u Oromoo hin arrafama. Amma koopiliintii yoo gootan malee baariyaaliin ganna jalaa bu'aa qaba. Warri giiftii qabdan immoo hertii tokko kennaa. Amma sagalee isaa kaleessa maal jedhe maallaqni maqaa koo irratti hin guuramne jedhe. Baay'izawee warri seeraa akkaawuntii irratti maallaqichi guurame nuu fidaa. Isa qabnee jennaan haati keenya kan dhuftee fi himata banuufi. Sinin dorsu akkuma isin achi baatutti dheetan malee borga nama himata akkaawunticha irratti banuuf deemaa jirra. Sagalee ijoollee viidiyoo ijoollee guutuu argadheen jira. Akkaawunticha irratti himata banuu dhaqaarraa boor abbaan akkaawuntii masii yoo dandeesse dawwalii fi waamiin abbaan akkaawuntii maallaqa walitti qabame sana iddee fuudhee fidu masii fakkeenyaaf amma masarat birrii wayii walitti qabaa jira walitti qabii yoonsiin jedhe callistee walitti qabdaat tokko. Seeraan ala walitti qabuu hin dandeessu. Keessattuu biyya alaatti kan mubee kana eenyutti naan jetta birrii miiliyoona tokko galchuuf yoon jedhe masarat galchiin jettu kan baaliiti mubee naan jetta ka gargaarsaatti eenyunni kan siifan hin siin jedhamiti otoo siifan jirtu siifan hin yemin callittee bakka argatee argita hin argamu. Abbaan akkaawuntichaa irratti himata banaa firooma qabu yookiin waliin nyaatanii abbaa akkaawuntichaa seeraan qabnee gaafanna jedhameera waan ta'eef himata banamuu fi Oromoo akkanan komanne amma kaleessa maal hojjedhe maqaa koo irratti maqaa roobelee irratti galee maallaqicha jedhee mormuu barbaade kan fide isa akkaawunticha. Dhageessanii abbaan akkaawuntii sii dhufuu danda'a anammaa sagalee isaa banuufan waan ta'eef footoo isaa fidee abbaan akkaawuntichaa sii dhufuu danda'a moo bor himata itti bananu akkaawuntichatti haati keenya. Masarat erga beekte. Yoo onlaayinii jiraachuu dandeessetti bilbilee itti himuun hin danda'anii garuu roobaleen akka maallaqa deeggarsaa akka ta'e akka walitti qabi jedhee isheenis hin haallee maallaqa sana immoo ajaja isaaniitiin namoota garaagaraatiif akka dabarsitee ikaasteef. Maallaqa gargaarsa haadha qabbanee ta'uutu beektu itti gaafatamummaa qaba wanni kuni nama jarri dabarsi jedhanitti dabarsuusi amma gaa erga wal beekanii fira ta'anii hiriyaa ta'anii. Dawwaltee gaafa qabamte jechuudha. To'annoo seeraa jala gaafa oolte bilbiltee fi maallaqicha kabalaa jettee feetu kabaltee kaatee gaafatti. Nu isii qabataa jirra. Warri Itoophiyaa keessa teessanii akkaawuntii gargaarsa jettanii maallaqa walitti guurtan wanjala wanni kun irraa of eegaa. Amma ni kabalti miti ni kabalti. Amma sagalee isaa dhaggeeffannaa. Isaan kaleessa maqaa kootiin guurame maallaqni akkaawuntii koo irratti galee jedhee mormeera la. Kanaafanii si barbaadan masii yoo danda'an bilbilii fi maqaa kootiin hin guuramne jedhaa ture. Sagalee yeroo sanaa ragaa dhaggeeffadha. Nam bilbilaa fedha tokko nan dhufaa. Ishi dhaggeeffadha ragaa. Footoo isaallee nan fida. Tunsoo footoo isaan finnee
Oromoon murtee tokko kennitee naan footoo isaa fida. Haadha kanaa murtee tokko abbaan akkaawuntiin qabama. Isinii galee haadha kanaa murtee tokko murteessa Oromoon. Ambon konkolaataa isaatiin isin fuudhitoo bakka seeraa isin geessee achitti darbii isin godheetoo dubbii kana Koppiliin kiwala dhiifamaa wajjin kuni ka haadha ila kan haadha keenya wajjin dubbataa turanidha. Namni haadha keenya beeku maal jette kaleessa ijoolleen dhuftee gastii irratti dhaggeeffadhaa uummata. Mana banatee maallaqa kana narraa fuudhaa jedhee dadhabeera jedhen. Innooti haadhaa wajjin akkasitti haasaa ture. Erga mucaan duute erga siin dhabamte haadhattiin kennamu maallaqa kijiba tokko jedhaa qabadhaa lammaffaa sagalee kana dhaggeeffadhaa waraabbadhaa. guyyaa haa Haacaaluu Hundeessaa naaf haa kennu qarshiin keessan akkuma jirutti jira waan itti baasne hin jira dhimmuma waan kanaatiif waan itti baasnetu jira isa immoo siifanis hin beekti kakaasanii hin jira maaliif akka baasnes iskiriishaat godhee teechisee jira takka takkaan qarshiin keessan waan tokko hin tuqamne jechaadha yeroo ammaa 315 jira akkaawuntii takka hin tuqamne qarshiin keessan osuma tuqame kan kiyyan itti dabalee toora siniif deebisa qarshiisan. Obboloo Baallee ajjala jirta maal jetta yeroo sagalee kana dhaggeeffattoota deebiinsinii bana waraabbadhaa. Maallaqni keessan 315 lafa jira osoo badee iyyuu anatu maallaqa keessan sinii kenna kan inni jedhe roobaleen arragaa malee nama saaxiluu hin beeku. Yeroo tokko daareektiin galchaa sin hundu dhaggeeffadhaa yoo seef godhattanis godhadhaa namni bilaa fi baay'ee waraabaa siifan waraabin argitaa waraabuu hin danda'u. Siifan waraabin intala abamuu jirti. Morke akkami nagaa wanti dirta akkam masaratiin saladhaa akkam nagaa sagaleen kee baay'ee gad bu'eera. Ifama yaa dhimma yeroo darbe sii kaase sanadha. Lakki maallaqa waa'ee maallaqa haala qabbanni sana wal qabatee ammas dubbiin ka'ee jira. Garamti xumuraree maallaqichi akkaataa isaan galchinaan jedhan hin galcheera jettee miti laatis. Hunda naan ergine na ergitee jirta baluuf kana galchi kan siin jedhe roobalee na ergitee turte. Isa immoo amma maallaqi isaaniif wanti galan jiru. Dhugaan intala isaanis hin argamne. Nishii ergeen ture miti kan haadha irratti ergamee fi qarshiiwwan gara biraatti daddabarsiisan sana ergeen ture miti. Kanaan irratti gale maallaqa meeqa ture? Qarshii 100 50 yeroo lama kanan dabarse. Okay. Kan mucaa kaansarii midhaan